Ashamaa rakka fuunee nagaa siniif abaayyetu hordoftoota chaanaalii koo hundumaa keessan nagaa hirtuu nagaa keessanii ani nagaadha waaqayyoof haa galatu. Baga nagaatti eegamtanii yeroo kana geessanii nama guyyaa kana ga'u baga taatan isiniin jedha. Tolee nagaa kootti aansuudhaan waan baay'ee nama gaddisiisuu fi du'a walirraa hin cinne gadda walirraa hin cinne baay'ee kan nama gaddisiisu ilmi namaa ba'ee galuu dadhabuusaa guyyaarraa guyyaatti wanti dhaga'amuu fi wanti argaa oollu wantoota baay'ee nama gaddisiisu. 2015 keessatti achi nu irraa darbeera, barri gaddaa nuuf dhumateera yeroo jennetti immoo bara 2016 keessattis bara gammachuudhaan dabarsuudhaa barichi nurraa liqinfameera. Barri gaddaa otoo jennu ittuu gaddi nutti dabalame caamnis baay'ateera. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoo boqonnaa isaaniif haa kennu. Egaa wanti Wallagga gubbaarratti ta'ee duuti Wallagga gubbaarratti ilmaan Oromoo dhaloo saba nagaa karaa nagaa adeemaa jiru gubbaarratti ta'e kun dhugaa baay'ee kan na balaaleffachiisuu fi kan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf maatii isaaniitiif jajjabina isaaniif hawwan. Inni ilmi namaa tokko akkamitti akka ba'ee akkamitti akka galu biyya ormaa keessattuu yoo akka ittuu jiraachaa jirra. Biyya ofii keessatti akkasitti bahanii galuu dadhabuun isaanii baay'ee laphee nama cabsa, nama gaddisiisa. Wayyoo yaa lammii koo, lammii ofii karaatti hafuu, lammii ofii karaatti cabuu, du'a tasaa akkasii bahanii itti galuu dadhabuu. Waaqayyo sinaa oolchu. Egaa gaddi kun gadda ilmaan Oromoo hundumaati. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Viidiyoo kana yeroon hojjedhu niti tolee miti. Garaan koo otoo na gaddu viidiyoo kana hojjechaa jira. Mimmaan ija koo irraa toyaa dhugaa rabbiiti. Amma yoomitti kan na jechisiisu. Du'aatiin biyya keenya keessaa amma yoomitti haalaa fi keessatti ilmaan Oromoo akkasitti duguuggamaa jira. Haati namaa baatee galuu dadhabdi. Dargaggeessa dargaggeettiin baatee galuu dadhabdi. Akkasitti ilmi namaa kun kan du'aa jiru. Maaliif akka ta'e garuu nuuf gaaffidha. Isa nu uume kanaaf immoo guyyaa tokko deebidha. Akkasitti dhaloonni hirgif jedhee walirratti ka'ee wal ajjeesu. Waaqayyo lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennu. Ilmaan Oromoo maatii isaanii hundumaaf jajjabina haa kennu. Maalii badiin isaanii anaaf gaaffidha dhugaa. Badiin isaanii maalidha? Akkuma nama kamiittuu biyya qabna jedhaniitu keessatti imalaa jiru. Badiin isaanii maalidha? Maal taanaan ajjeefamu? Maal taanaan ajjeefamu? Maal taanaan biyya keenya keessatti namni ba'ee galuu dadhaba? Maaliif laata? Dhugaa biyya mootummaa qabna jedhamne mootummaa miti bineensa waan jedhamu isaatu nama dhiba. Namni tokko biyya mootummaa qabdu keessatti akkasittiin duutiin baay'atu. Akkasitti dhaloonni ba'ee galuu dadhabu. Eenyu akka ajjeese eenyu maal akka godhee hin wallaalamu. Wayyoo yaa lammii ofii jajjabina siniif haa kennu. Maatii keessaniif jajjabina haa kennu. Siniif boqonnaa haa kennu. Boqodhaa. Lammata deebitanii gara biyya lafaa kanan argitani. Kanaan booda isinitti dukkanoofte siniif bariite hin jettani biyya lafaa kanarratti boqonnaa siniif haa kennu siniin jedha. Egaa hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan dhugaa dubbachuudhaaf kuni gaddaa onnee nama cabsudha. Egaa wanti jedhamu hin jiru. Nama karaa nagaa adeemaa jiru, imala isaa imalaa jiru
akkasittiin karaa gubbaarratti qabanii qaluu qabanii fixuun maaliif akka barbaachise garuu kun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa wanti jennus waan dubbannee goonus namni nu dhaga'us hin jiru. Waaqayyo teessoo isaa gubbaarraa ol jedhee haa faradu. Dhiigni lola'u kun imimmaan haadha hiyyeessaa bahanii karaatti hafuu kana teessoo isaarraa ol jedhee iyyata keenya haa dhaga'u. Kana malee wanti jennu hin jiru. Waan goonus waan dubbannee jennus hin qabnu. Bararraa baratti guyyaarraa guyyaatti maali ciniinsuun hin dabarre? Maali duuti hin dabarre? Duuti hin jira akkattuu jira. Maali ilma namaa akkasitti ajjeesuun? Maali gara jabinni akkanaa? Maalin jedha dhugaa Waaqayyooti maalin akkanaa? Maaliyyuu duguuggaa ilmaan namaa maali kunan akkanaa? Maaliif ilmi namaa akkasitti duguuggama? Maaliif ilmi namaa akkasitti dhuma? Namni namarraa dhalatee namni nama akkasaa akkamittiin akkasitti fixa? Maali kun abaarsa wayitu biyya keenyarra jira malee? Dhiiga wanta xuuxuu fi dhiiga wanta dhugutu jira, aarsaa kan dhugutu jira malee ilmi namaa akkasitti garaa jabaateetoo dhaloota lafarraa fixa. Nama nagaa karaa deemu. Maali kunan akkanaa? Egaa wanti godhamu hin jiru. Jajjabina maatii isaaniitiif isaaniif haa kennu. Isaaniif immoo boqonnaa isaaniif haa kennu. Keenya baraan gadduu fi boo'icha duwwaadha wanti jedhamu hin jiru. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa kanarran dubbadha.